Yoo akkam jirtu viidiyoo fayyaa keenya haraarratti dubartoonni yeroo wal quunnamtii saalaa raawwatanis ta'e erga raawwatanii booda dhukkubbiin maaliif itti dhagahama? Gammaduu dhiisanii dhukkubbiin maaf itti dhagahama? Akkasumas immoo maaliif fedhii wal quunnamtii saalaaf dhabuu kan jedhu ilaalla. Dabalataan immoo dubartoota irratti yeroo wal quunnamtii saalaa raawwatanis ta'e erga raawwatanii booda sababoota dhukkubbiin itti dhagahamuu fidan sana ilaalla. Akkasumas immoo dubartoota irratti yeroo wal quunnamtii saalaa raawwatanis ta'e erga raawwatanii booda dhukkubbiin kan itti dhagahamu furmaan isaa maali? Yaaliin isaa yookaan qorichoonni isaaf kennaman maal fakkaatu kan jedhu ilaalla. Kanaafuu viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa. Dabalataan immoo gaaffii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu qabaattan yookaan immoo viidiyoo kana irratti wanti isin hin galle yoo jiraate koomentii irratti na barreessaa. Dabalataan immoo rakkoo fayyaa kamiyyuu qabaattanii mana yaalaa keenya qaamaan dhuftanii nu mariisisuu fi yaalii argachuu warri barbaadan bilbila piroofaayilii koora jiruun beellama qabattanii mana yaalaa keenya qaamaan dhufuu dandeessu. Akkasumas YouTube chaanalii fayyaa keenyaa kanaaf haaraa yoo taatan subscribe, like fi share gochuun maatii ta'a nu faana tura. Dubartoota irratti yeroo wal quunnamtii saalaa raawwatanii fi erga raawwatanii booda gammachuun itti dhagahamuu dhiisee dhukkubbiin kan itti dhagahamu yoo ta'e rakkoowwan qaamaa fi dhukkubbiiwwan qaamaa tokko jiraachuu isaanii agarsiisuu danda'a. Kanaafuu namni tokko yookaan dubartiin tokko yeroo wal quunnamtii saalaa raawwattus ta'e erga raawwattee booda dhukkubbiin kan itti dhagahamu yoo ta'u ofirra tursisuu hin qabdu, yerootiin yaalamuu qabdi. Dubartoota irratti yeroo wal quunnamtii saalaa raawwatanis ta'e erga raawwatanii booda dhukkubbiin akka itti dhagahamu kan godhu sababoota baay'een jiru yookaan immoo sababoonni baay'een fiduu danda'u. Dubartoota irratti yeroo wal quunnamtii saalaa raawwatanii fi erga raawwatanii booda gammachuun itti dhagahamuu dhiisee dhukkubbiin kan itti dhagahamu yoo ta'e dhangala'aan qaama saalaa dubartootaa yeroo wal quunnamtii saalaa oomishamu xiqqaannaanii fi gadi buunaan qaamni saalaa isaanii waan goguuf yeroo wal quunnamtii saalaa raawwatan firikshinii yookaan immoo qaama saalaa dhiiraa waliin rukuttaa yookaan immoo warri kun waan uumamuu fi dhukkubbiin itti dhagahamuu danda'a. Lammaffaa immoo rakkoo fi jijjiiramni hormoonii dubartootaa qaama keessa jiru gadi bu'uu fi jeeqamuun yoo jiraate. Fakkeenyaaf hormooniin dubartootaa estroojinii jedhamu gadi bu'uun yoo jiraate. Sadaffaa immoo dhukkuboonni infekshinii qaama saalaa dubartootaa miidhan yoo jiraate yookaan immoo yoo dhukkuba kana qabaatan, infekshinii afuuffee fincaanii yoo qabaatan, akkasumas immoo infekshiniin gogaa qaama saalaa dubartootaa miidhu yookaan immoo dhukkuboonni qaama saalaa dubartootaa miidhan kamiyyuu yoo jiraatan yeroo wal quunnamtii saalaa raawwatanis erga raawwatanii booda dhukkubbiin itti dhagahamuu danda'a. Arfaffaa immoo rakkoon lafee naannoo qaama saalaa dubartootaa irra yoo jiraate yookaan immoo istiraakchariin lafee qaama saalaa dubartootaa abnoormaalii yoo ta'e. Shanaffaa immoo qaama saalaa dubartootaa fi naannoo isaarra balaa tasaa yookaan rukuttaan naannoo qaama saalaa dubartootaa irra yoo gahe. Ja'affaa immoo dhukkuboota qaama saalaa fi naannoo qaama saalaa dubartootaa miidhan jiraatanii otoo hin yaalamin kan turan yoo ta'e. Torbaffaa immoo abbaa warraa yookaan jaalallee wal quunnamtii saalaa faana raawwatan sanaaf walitti dhufeenyaa fi jaalala yoo hin qabaanne. Sababni isaas abbaa manaa yookaan jaalallee wal quunnamtii saalaa faana raawwatan sanaaf jaalala hin qaban taanaan dhangala'aan yeroo wal quunnamtii saalaa dubartoonni yeroo gammadan qaamni saalaa isaanii oomishu gadi waan bu'uuf dhukkubbiin itti dhagahamuu danda'a. Saddeettaffaa immoo jireenya isaanii keessatti yaaddoo, aarii fi gaddi yookaan immoo dadhabbiin garmalee yoo jiraate. Saglaffaa immoo jireenya isaanii darbee keessatti fedhii isaanii ala yookaan immoo humnaan wal quunnamtii saalaa akka raawwatan godhamaniiru taanaan yookaan immoo humnaan yookaan fedhii isaanii ala dirqisiisamanii gudeedamaniiru taanaan. Dhukkubbiin dubartootaa yeroo wal quunnamtii saalaa itti dhagahamu gosa lamatti kan qoodamu yeroo ta'u, inni tokkoffaan dubartoota irratti dhukkubbiin yeroo wal quunnamtii saalaa raawwachaa jiran sana kan itti dhagahamu yoo ta'e. Gosni inni lammaffaa immoo dhukkubbiin erga wal quunnamtii saalaa raawwatanii xumuranii booda kan itti dhagahamu yoo ta'e. Kanaafuu dubartiin tokko yeroo wal quunnamtii saalaa raawwattus haa ta'u erga raawwattee booda dhukkubbiin kan itti dhagahamu yoo ta'e, akkasumas immoo jibbaa fi fedhii wal quunnamtii saalaaf hin qabdu yoo ta'e otoo ofirra hin tursiisin otoo yaalamtee baay'ee murteessaa fi gaariidha. Sababni isaas seeraa fi amala uumamaa kan ta'e wal quunnamtii saalaan dhala godhachuu yookaan ijoollee argachuuf odoo hin ta'in gammachuu argachuufis waan ta'eefidha. Akkasumas rakkoon dubartoota irratti yeroo wal quunnamtii saalaa raawwatanis ta'e erga raawwatanii booda dhukkubbiin itti dhagahamuun dhukkubbii isaarraa kan hafe. Dabalataanis jibbaa fi fedhii wal quunnamtii saalaa dhabuurraa kan ka'e jaalallee yookaan abbaa warraa isaaniif jibba horachuu ni danda'u. Akkasumas hariiroo yookaan walitti dhufeenya abbaa warraa yookaan jaalallee isaanii waliin qaban miidhuu ni danda'a. Akkasumas immoo gaa'elli isaanii hanga diigamuutti geessuu ni danda'a. Furmaanni yookaan yaaliin dhukkubbii yeroo wal quunnamtii saalaa dubartootaa yookaan immoo erga raawwatanii booda itti dhagahamu sababoota rakkoo sana fidan irratti hundaa'a. Akkasumas garaagaradha. Dubartoonni rakkoo akkasii qabaatanii yeroo ogeessa fayyaa yookaan immoo dooktara keessan mariisistan yookaan immoo yeroo mana yaalaa deemtan dooktarri keessan yookaan ogeessi fayyaa yaalii isinii kennu sun gaaffiiwwan adda addaa isin gaafachuu danda'a. Seenaa dhukkubbii darbee fi seenaa dhukkubbii naannoo qaama saalaa fi qaamarra jiru yoo jiraate. Akkasumas akkaataa jireenya keessanii yookaan haala jireenya keessanii darbee fi seenaa jireenya keessanii darbee fi kan amma keessa jirtan isin gaafachuu ni danda'a. Rakkoon dhukkubbii yeroo wal quunnamtii saalaa raawwatanii fi erga raawwatan kan isinitti dhagahamu kan dhufe boota naannoo qaama saalaa fi dhukkubbiiwwan qaamarra jiraniin kan dhufe yoo ta'e rakkoo sanaaf furmaata yookaan immoo yaaliin gaafa kennamu wal quunnamtii saalaaf fedhii dhabuu fi dhukkubbiin yeroo wal quunnamtii saalaa raawwatanii fi erga raawwatanii booda isinitti dhagahamu sun yaalii yookaan
furmaata argata jechuudha. Maaliif rakkoon isaa ka'umsa dhukkuba qaamaarraa kan ka'e waan ta'eef isaan yaaliif gaafa kennamu dhukkubbii yookaan fedhii walqunnamtii saalaa dhabuu fi dhukkubbiin yeroo walqunnamtii saalaa raawwatanii fi erga raawwatanii booda isinitti dhagahamu isinirraa bada yookaan immoo sirrachaa deema. Dhukkubbiin yeroo walqunnamtii saalaa raawwatanii fi erga raawwatanii booda kan isinitti dhagahamu dhangala'aan qaama saalaa keessaa oomishamu yeroo walqunnamtii saalaa fi yeroo gammachuu kan oomishamu yoo xiqqaate kan dhufe yoo ta'e dhangala'aan qaama saalaa dubartootaa yeroo gammachuu fi yeroo walqunnamtii saalaa qaama saalaa dubartootaa keessatti oomishamu sun gadi bu'uunsaa akka ol ka'uuf qorichoonni garaagaraa isinii kennamuu ni danda'a. Yeroo walqunnamtii saalaa dhukkubbiin kan isinitti dhagahamuu fi erga raawwatanii booda dhukkubbiin kan isinitti dhagahamu kan dhufe jijjiirama hormoonii yookaan immoo hormooniin qaama keessaa gadi bu'uurraa kan ka'e kan dhufe yeroo ta'e jijjiirama hormoonii yookaan immoo hormooniin qaama keessaa gadi bu'uu sana ol kaasuuf qorichoonni garaagaraa isinii kennamuu ni danda'a. Akkasumas yeroo walqunnamtii saalaa fedhii dhabuu fi dhukkubbiin isinitti dhagahamuun kan dhufe rakkoo hariiroo yookaan immoo walitti dhufeenya abbaa warraa yookaan jaalallee keessan qabdan waliin yoo ta'e akkasumas fedhii walqunnamtii saalaa dhabuu fi dhukkubbiin yeroo walqunnamtii saalaa raawwattanis erga raawwattanii boodas kan isinitti dhufe seenaa jireenya darbee fi seenaa amma jireenya keessan keessa jiru yoo ta'e ilaalcha walqunnamtii saalaaf qabdanii fi rakkoo jireenya keessan darbe keessatti si mudate yookaan immoo seenaa badaa fi miidhaa badaa jireenya keessan darbe keessatti si mudate sirreessuuf gorsi fayyaa isinii kennama. Egaa viidiyoon fayyaa har'aaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata ture. Viidiyoo kana irratti wanti isin hin galle yoo jiraate yookaan immoo gaaffii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu yoo qabaattan koomentii irratti naa barreessaa. Akkasumas yeroo itti aanu irratti viidiyoo fayyaa yookaan immoo dhimma fayyaa akkamii akka isinii dhiyeessu yoo barbaadan yookaan immoo bifa viidiyoodhaan akka isinii dhiyeessu kan barbaadan yoo qabaattan koomentii irratti naa barreessaa. Dabalataan immoo viidiyoon fayyaa yookaan immoo ergaan fayyaa har'a viidiyoo kana keessatti isinii dhiyeesse yoo isinitti tolee fi yoo jaallattan akkasumas immoo yoo barumsa irraa argattan chaanaalii fayyaa keenya sabskiraayib laayikii fi sheer gochuun hin irraanfatina. Egaa hanga viidiyoo itti aanutti wal agarrutti nagaan turaa fayyaa hin dhabina.